biyya nyaatti maal nyaatti ishiin yoo asirraa abaaboo takka bomboliinoo takka saree takka antuuta takka yoo hin jedhin maaliidhaa jiraattu duriin dalagatti ture bara anaaf ishiin kan wal beeknu Ijipti keessatti yeroo mana madaamii dalagdu seenaan iyyaa san qabu viidiyoo iskiriinii asirraa walirraa qaliin qabna lubbii assalaamu alaikum wajjin hiyyeessarraa mana dhiqaa achi deemaas deema wajjin haasaa turre har'a laayifii seenna maal haasofna yaa titi hiyyeessa minaamina jettee turte dureettii koo soorettii koo sarta shiraashinee lawwattu sau hojjettee nama of jijjiirte yeroo jalqabaaf gaafa geemii taphattu bara 2022 yaadatta geemii san taphatte mana madaamii ima baate ati hirmi ani odoosi ta'e geemii san taphadhee doolaara san hunda fudhadheen biyya koo gala suuqii tokko banadhee miila kiyya ofirra taa'ee taa'a. Akka dubartiititti daawwiidhaan of laaditi qaama kee akka namaatitti sirreessi deemiti qaama kee ofirratti hojjedhu sanbooda namarratti utaanta. Ofirratti hojjedhu piroojaktii si barbaachisa si piroojaktii Oromiyaa keessa barbaachisu si ofirratti si barbaachisa. Piroojaktii ofirratti hojjedhu deemiti daayit nyaata mazafzafaadhaan nyaachuu dhiisiti akka dhala nama saaniidhaan nyaadhu. Si galee personal qaama keetitti gaafa deebite already naasofta. Madaabara kuntaala midhaan garbuu itti naqatan kan warra salaalee ta'u. Kun tarree galchanii barandaarra dardaratan mana jala. Malasaa qorqorroo jala. Kuntaala namni ofirraa hafee namatti dubbata. Yeroo anatti haasoftu deemiti ofirratti hojjedhu. Taayimii kee ofirratti hojjedhu. Ispoortii hojjedhu. Yeseet lij saawunnati noorish qaama dubartii qabaatu harka dubartii qabaatu harki kee fi miilli kee hin beekamu. Kamtu harka kamtu miila walii hin beekamu. Ofirratti hojjedhu deemiti. Fiizikaalii dubartii qabaachuuf deemi ofirratti hojjedhu. Taayimii kee ofirratti invest godhi. Anarratti osoo hin ta'in si galee osoo si waamin dhufte waan ta'eef zimbaam. Tiisisa areeraa siin jedhee barre. Liqimqama kakam. Ati kadhattuudhaan har'a warra geemara asirra jirtu. Geemara saba biraati bara. VIP qabanii fi akkas godhanii maalii godhanii moohaadha koo. Geemara Oromoo jedhamee amma warri asirraa wacan kun warra qubee afaan Oromoo qubee dubbachiiftu qubee dachaa wal duraa duuka hin beeknedha isin. Ishee amma maalii teenya jettan kana Facebook ishinatti gadi fidaa. Barreeffamuma ishin barreessitee itti Oromoodha sagalee taate. Yallam. Beekamtiin beekumsa hin qabne guyyaa tokko qileetti si darba. Si galee? Beekamtiin beekumsa hin qabne guyyaa tokko qilee gadi si buusa. Mana barumsaa kutaa lama miti mana barumsaa keessatti bokkaa hin dheessine isin. Daaseet. Gadi fida Facebookiin keenya wal biratti alaalamu sagalee isa Oromoo ta'uudha irratti. Wal biratti barreeffamuma sarara lama ati barreessite guyyaa itti Oromoodha sagalee taate natti gadi fidin jedhe bar. Natti gadi fidi dhugaa rabbi injiru because maafi darbeera. Barrin telegiraaman beerii maal jennee poosti goon beerii kana. Telegiraamni kiyya san barrin duune injira lubbuudhaan waa baay'ee gadi baasuu hin danda'an achirra waa baay'ee fuudhee poosti gochuu hin danda'a si galee copy paste poostaa chullaa. Copy paste post godhati. Wayim demo masmara takkitti alhamdulillah jecha jettu barreessati. Sanarra kan darbe maal barreessita? Mee Oromoodha barreeffama dheeraa barreessi sagalee ta'e post godhiti page kee jala haa taa'u. Oromoodha sagalee ta'e rakkata uummata rakkataa suuraa isaanii fidi viidiyoo isaanii fidi. Geemii taphachuuf marroo. Geemii taphachuuf. Geemiin taphatame galame alaabaa abaa'oo kenname jedhame amma wanti sun hundi hin jiru suuraa gootota Oromoo hojjisiisanii fannisan sun amma hundi sassaabame baaskeetti keessa darbame because faayidaa sun taree jira itti fayyadamanii dhumate bira darbee jira daaseet suuraa caalu qofatu hafee fannifamee jira akkasumatti suuraa caalullee kaasiisi jechaan jira kaasi infannisi mana san keessatti
Hacaaluu jaalattee kaayyoo isaa jaalattee miti bar ittiin kadhachuufi sadaqaa ittiin kadhatachuufi si galee ati bar gaafa giiftiif jettee qayeetti dhalatte nama waakkateedhaati si galee giiftiif jettee qayeetti dhalatte nama waakkateedhaati ummata Oromoo miti sabni biraa warqeedha jedhee ragaa ba'uuf ummata kee nama waakkateedhaati giiftiif jetta har'ammoo kaleessaas deebite Harargee taate akkamitti taate kanaan dura maa waakkatte isaanuma bara Oromoo miti sabni biraa ummata Harargeeti jaalalaaf kabaja isaaniitiif dirree jedhanii sirbaniif si galee ummata jaalatamaa ummata warqii araadaa naachoo si galee isaan san kaleessa hin waakkatte maaliif jecha giiftiif jecha hantuuta duutee fi adurree as keessa deemaa bultu jecha hin waakkatte ummata sani ana haadha tiyyatu Harargeedha jette har'ammoo abbaadhaan taate rakkoon qabu eessattuu dhaladhu Oromoon Oromoodha garuu qayeetti dhalatan qayee handhuurri ofii itti awwaalame hin waakkatan du'een bada kaa du'een bada si galee qayee handhuurri ofii itti awwaalame hin waakkatamu sanuu Harargee dinagdee biyya attaaqimu saniin dura ani Harargee miti isinin jaaladhu maqaa koo dhaayinaa jettee turte geemii rammee malkaa boodammoo as deebi'ani geemii rammee malkaa boodammoo as deebi'ani mastaawaqiyaa hojjisiifatanii ani na aarsaniiti malee ani uummata keeyyanin jaaladha geemii taphachuuf yor geemii rammee malkaa si inaafsise you understand ana si beeka geemii rammee malkaa si inaafsise ergasii geemii beellamaa qabatte mitire geemii rammee malkaa argiteeti ndee Harargeen akkanatti giifti kennanii edaa odoo kana nyaatin na jala darbee iyyee mane ne shukwanchi iyyee mane Harargee odoo akkatti nyaata tokko mon kijibu jedhe wala bishimeen tarsa usanu kadhattee yuu ta'uu hin dandeessu si galee namni jaalatee kennee dhiise akkanuma jaalatama waasii kenneef miti qayee irraa dhalatte qayee handhuurri kee awwaalame ummata kee akkanuma jaalatta giiftii si kennaniif miti miidiyaa irra si deeggaraniif miti si qeeqaniif miti ati kan isaanii waan taateef si qeeqan baay'isawwe kan isaanii waan taateef si galee teenya waan jedhaniif malee akka ndandaamu ture miti akkamiif fannisteeti ittiin kadhachuudhaaf malee Hacaaluu jaalattee miti argite ati dhuguma qabsooftuu Oromooti dhiyeenya kana uummanni Wallaggaa keessatti daangaa darbee buqqa'e viidiyoo uummata sanii maa tiktaakii kee jalatti poostiin godhin viidiyoo uummata sanii maaliif feesbuukii kee jalatti poostiin godhin laayivii kanarra dhuftee qofa daqiiqa takka lama irraa haasa'u akkanatti miti bakka sagatee taa'aa turre Oromoodha akkanatti miti poosti goonee sagaleen kan dhagahamu akkasitti miidhaan uummata keenya kan dhagahamu akkasitti poosti goonee miidiyaa keenya jalatti no nuti suuraa keenya poosti godhanna viidiyoo keenya poosti godhanna pirootokoolii miidiyaa keenya no akkasitti miti bar kan qabsoofne akkanatti seete ambootti galuun akkanatti seete akkanatti miti fuunee poosti goonee viidiyoo uummata keenya suuraa uummata keenya miidiyaa keenya jalatti poostotanne kan namni poosti godhe ripoosti godha kamaa xarrash dammoo tiwiitish bofa maalek waan garaasa laalee miila dhorkateedhaan kurincha ta'a tunuu nama taatee namarratti of dhiibdi bar haguman jirre wallahi haguman jirre ani Oromoodha akkas godhe ani Oromoodha akkana godhe fidi feesbuukii kee alaalluun jedhe bar moo feesbuukii nuti hin beekne kan biraa qabdaati feesbuukii sarara lama ati irratti barreessite waa'ee Oromoo poosti goote gadi fidaan jedhe bar feesbuukiin kiyya odolaa lame baddaa jalli waraana
bara waraana deeggaru sanillee waraana keenya keessatti guyyaa takka hirmaattee doolaara takka kennite beektaati maqaa marroon daldaluurra kan darbe shuraabii marroo uffattee daldaluurra kan darbe kennitee beektaa kophee tokko bittee beektaa waraana abaa'ooti hanga deeggaraa turte madaa tokko yaalchistee beektaa geemii taphachuuf marroo geemii taphachuuf geemiin taphatame galame alaabaa abaa'oo kenname jedhame amma wanti sun hundi hin jiru suuraa gootota Oromoo hojjisiisanii fannisan sun amma hundi sassaabame baaskeetti keessa darbame because faayidaa sun taree jira itti fayyadamanii dhumate bira darbee jira daaseet suuraa Hacaaluu qofatu hafee fannifamee jira akkasumatti suuraa Hacaaluullee kaasiisiin jechaan jira kaasii hin fannisin mana san keessatti Hacaaluu jaalattee kaayyoo isaa jaalattee miti bar ittiin kadhachuufi sadaqaa ittiin kadhatachuufi sigalee ati bar gaafa giiftiif jettee qayeetti dhalatte nama waakkateedhaati sigalee giiftiif jettee qayeetti dhalatte nama waakkateedhaati ummata Oromoo miti sabni biraa warqeedha jedhee ragaa ba'uuf ummata kee nama waakkateedhaati giiftiif jetta har'ammoo kaleessaas deebitee Harargee taate akkamitti taate kanaan dura ma waakkatte isaanuma bara Oromoo miti sabni biraa ummata Harargeeti jaalalaaf kabaja isaaniitiif dirree jedhanii sirbaniif sigale ummata jaalatamaa ummata warqii araadaa naachoo sigale isaan san kaleessa hin waakkatte maaliif jecha giiftiif jecha hantuuta duutee fi adurree as keessa deemaa bultu jecha hin waakkatte ummata sanii ana haadha tiyyatu Harargeedha jette har'ammoo abbaadhaan taate rakkoon qabu eessattuu dhaladhu Oromoon Oromoodha intaloon beeruuti takka amma maal irraa rakkatte wanni isin irraa rakkatte maal inni wannummaa isin sa'aa 24 makii bishaan isin nyaattu makii midhaan isin nyaattu makii intaloo beerii jedhan takka jechuudha midhaan isin nyaattu makii bishaan isin garagadhuddu makii shinti beetiin isin irra teettu makii algaan isin irra ciiftu makii sa'aa 24 suurama makii taa feesbuukii irra dhuubaa ooltiif makii maali hoo makiin indee huqubii wayii wali galtanii tasirraa nyaatte qabdii gadi nuu baasii kaa maal godhuu gubatta maal godhu sa'aa 24 canna qabda mallaqa wayii ka wali guurtanii makii nyaatte qabdii indee gadi baasii kaa maal godhuuf canna qabdan maal godhuuf dhibamtan indee bar rakkannee bar dhibamnee bar haa jiraattu ilmoo gandaa dhiisa akkaawuntii osoo maal gubaa ooltanii 88 illee gubdanii mucayyoo sagaleesiitiif fe'e illee jechuudha dugudee maan isin raggatee rifeensa mataa isin irraa ciree deema malee maqaan ammaa kaasee an isin hin arrabsu sorry warroonni kana dura maqaa kaasee isin arrabse excuse me warroonni kana dura maqaa kaasee isin arrabse dhiifama naa godha warroonni kana dura maqaa kaasee isin arrabse dhiifama guddaa naa godha kana booda wanni an godhu tokko yoo jiraate maal inni bakka ashmuuri maan isin irra deemuudha bakka karaa isin hin beenne ilaal isin dha'uudha bakka akkas karaa isin quban qabneen jechuudha karaa isin quban qabneen isin hin seenuudha warroonni taakkoorra ooltanii taakkoorra bultanis taakkoorra ooltanii taakkoorra bultan algaan keessan taakkoo saaniin itti nyaatan taakkoo caammaan isin godhatan taakkoo gizee viidiyoo waraabdan kaameraa silkii lafa kaayattanii gizee suuraa kaatan kaameraa silkii mataa gaggombiftanii እዛው haati faate maaliif deebiin deebiftu ebelu si arrabsaara ebelu akkas hin jedhe ebelu shaanutaa sin jedhe ebelu ak maaliyyoo sin jedhe ebelu akkas yoo sin jedhe naan jettanii miti wanni deebiin deebifneef gaa'es nuti jechuudha sadarkaa biyyaatitti haasawutti jira sadarkaa biyyaatitti haasawutti jira asin jiru jechuudha bar tiktok keessa hin jiru an tiktok akkanumaan bakka yeroo tokko hin jira miti mok jechuudha shaqqalaadhaaf ajandaadhaaf dhufa malee ani ajandaa kennuuf qofa dhufa jechuudha raabsuu qofaaf dhufa nuti raabsuu qofaaf dhufaa jirra amma waa kennuu qofaaf dhufu jirru ajandaa jechuudha raabsaa ajandaa bichaa jechuudha raabsaa ajandaa qofaaf dhufna
gisee gaccuufannee deemna immoo jechuudha biyya keenya guddisaa jiran tabii ishaaraa magariisa godhaa jiran biyya guddisuu irra jiran sadarkaa biyya guddisuudha nuti amma jechuudha sa'aatii ammaa kanatti mootummaa keenya waltaane biyya keenya gara fuulduraatti ceesisuu irra jirra jechuudha gara sirra jirra nuti kunnee bar de amma kanallee kana booda teenneetiin mana banannee ebelu kakka jedhamu yeroo suuraa keessan of duuba kaadheetiin irraa haasayaande maa guyyaa takka maan naa gooteerta mee wannummaan suuraa kee of duuba kaadhee irra dubbadhu eenyu jedheeti who are you maqaa keessan fakkaasee moo kana booda yoo isin raggaxellee jechuudha dugudee maan isin raggaxee rifeensa mataa isin irraa ciree deema malee maqaa namaa kaasee aan isin hin arrabsu sorry nuti bakka san buunee ayyuu of goona ka nuti qeerroo ajaja ka bakka keessan of buufnee qeerroo ajaji ajandaa aaraa baasi mushaanii ajandaa waggaa irra qabatte sumaan deemu jawaar mammadidhaa taa'ee xalayyaa barreessee goota kaayoo barreessee achi taa'ee waan isin dadhabdaniif waan isin gargaartaniin baasee shee inni mana hidhaa taa'ee jawaar mana hidhaa taa'ee xalayyaa barreessuu jechuun rabbii fu ayyoonni jira jechuun mataa nu nyaatani bu'ayyoonni keenyallee gubanne waa meeqa dhabna goota akkasii goota ija barbadaa hacaaluun deessaa waan uummanni Oromoo bilee kana buketti kabajaa guddaa qabu dhabnee jirra ammallee beekaa kee ayyuu kee osoo inni har'a bakkee jiraatee uummanni Oromoo sila har'a qaata namicha kanaan goraa kuffisee ture hacaaluun du'e ayyuun kee hidhame namicha kanaan goraa hin kuffisne jawaar hidhaadhaa hin baafanne dhugaa hacaaluun barbaaddanne Masi malee gataa jirtu mi ayyuun jira mi Oromoon jira mi jirra jedhaa jiraan afaan qofa miti jiraan iyyuu jira afaan qofa taane malee maal godhu sa'aatii 24 OMN wala feertani dhiiroo OMN dur yeroo Jawaar Mohammad jiru kan daawwatu nama 2,300 amma abbaa feetan itti gad lakkistanii OMN illee amma peejii kooti kana hin qabu namni daawwatu nama 500 nama 400 Ar salphanni dhugaa rabbi ani waa'ee Oromoo ka dubbachuuf illee dhiisuuf illee garaa naa gaabbay nama akkamitti ajandaa aaraa hin baasu bakka waan qeerroon gochuu qabu waan qeerroo itti miidhamne guyyaa 15f mushaanee guyyaa 5 guyyaa 4f qeerroo karaa cufi jettee dhiisuu mitiin guyyaa ji'a tokkoof qeerroo akkas godhe yoo jette qeerroon ganda keessatti mushaanee qeerroon gadi bee magaalaa keessa deemee aduu miti akka naannootti akka gandaatti osoo qeerroo wanta godhu hedduu jira ummata Oromoo kutaa tokko keessaa yoo Jimma dhiisne Iluu Abbaa Bor yoo dhiisne ummanni Oromoo kutaan 9 kutaan 8 ummata Oromoo bilisoomsu ummata Oromoo bilee 50 keessaa bileenni 40 yoo dhume bileenni 10 ummata Oromoo bilisoomsu miratti hima Oromoon duuti hin oolle Oromoon gidirfamuun hin oolle Oromoon wanti fedhe ta'u hin oolle mi maaluma arraftu nutti marakoo keessan ayyoonni kee nutti marakoo keessan ayyooti warri OMN irra teessu warri gadi baatee wanta abiyyiin barreessu ofii keetti namaaf ajandaa hin taatu ajandaa nama harkaa fudhatta ayyoonni keenya wanta abiyyiin barreesse sheerii goota irratti barreessita akka ijoollee gaddeebite akka nuyi jechuudha akka nuyi gaddeebitanii wanta abiyyiin barreesse posti godhu screenshot gootanii irratti barreessitanii posti gootu akkas jedhe abiyyiin ofii keetti ajandaan taatu fi atoo beekaadha atoo hayyuudha atoo ummata Oromoo